hundumaan milkaa. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa kooti galata waaqayyo haa ta'u. Baga nagaa taatanii, baga nagaan gara mana kootti dhuftanii, warroonni mana kootiif haaraa taatanii sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni maatii taatanii na jajjabeessaa jirtan immoo guddaa galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Har'ammoo maalii qabattee dhuftee naan jechuun keessa hin oolu, waan haaraa qabadheen dhufne baga bara haaraa geessanii isiniin jechuuman dhufe jechuudha. Viidiyoo arginu hojjedhetu turee jira. Saniif iyyuuti baga bara haaraa geessanii bagarree irraa haftanii isiniin jechuu barbaada. Egaa ji'oota kana keessa ayyaanuma jechuudha. Irreecha jedhu, masqala jedhu, waan baay'ee jira waan ta'eef bara haaraa kana keessatti yeroo baay'ee jechuudha wanti nu irratti xiyyeeffachuu qabnu. Bara haaraa gaafa jedhamu isuma guyyaa tokko bichaa kabajnee lakkoofsi baraa jijjiiramee barri 2015 irraa gara 2016tti darbine qofa ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee lakkoofsa irraa jijjiiramudha kan nuti ilaallu jechuudha. Garuu innis wanti mataasaa qaba jechuudha. Innis kallattii mataasaa qaba. Jijjiiramuun baraa lakkoofsa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Inni guddaan garuu nuyi bara sana keessa isa darbe sana keessatti maal hojjechaa turre, nama akkamii turre, maal gochaa turre jennee itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee wanti nuyi ilaallu barri dhufee madarba hin dhaabbatu jechuudha. Yeroo jedhamu lakkoofsi kalaandarii huma jijjiiramaa jechuudha. Ammas barri 2016 kunillee hin dhumaa. 2017 illee hin dhufaa. Garuu isa kana keessatti nuyi maal gochuu qabna? Barri qofaan jijjiiramuu qabamoo nuyi illee wajjin jijjiiramuu qabna? Akkaataan jireenya keenyaa, haalli jireenya keenyaa karaa kamiinuu nu isuma barreen gaddaa hojjechaa baanee baranas hojjennamoo karoora haaraa qabannee dhufna isa jedhu immoo nuyi ofitti deebi'uu qabna. Lakkoofsi baraa jijjiirame qofaa fi bara haaraa jennee waan haaraa jennee darbuu hin qabnu. Wanti haaraani lakkoofsumatu jijjiirame malee wanti haaraa lafa kanarratti hin taane jechuudha. Garuu isa sana keessatti immoo nuyi yoo jijjiirama ofirratti finneedha jechuudha. Waan haaraa tokko jireenya keenya irratti fiduu qabna jechuudha. Bara haaraa keenya keessatti jechuudha. Namni ofiisa of jijjiiruu qaba. Sammuun namaa jijjiiramuu qaba. Ilaalchi namaa jijjiiramuu qaba. Akkaataan haala jireenya namaa tokko jijjiiramuu qaba malee lakkoofsi baraa jijjiiramee fi yookaas immoo kalaandariin barri 2016 itti dabarre jenneema waanuma barreen gaddaa waanuma yeroo darbe sana bara darbe hojjechaa turre baranas hojjenna yoo ta'e gaarii hin ta'u jechuudha. Jijjiiramuu qabna. Nu illee waan haaraa tokko qabannee bara kana keessatti deemuu qabna jechuudha. Namni tokko jijjiirame yookaan immoo haara'e kan jedhamu yoo sammuunsaa waan gaarii tokko hojjechuu danda'a ta'edha jechuudha. Waan gaarii tokko yoo karoorsa ta'e, waan gaarii tokko yoo dubbata ta'e, waan dubbate sana immoo gara hojiitti hiika yoo ta'e, gaafa waan dubbate sana gara hojiitti hiikee namni tokko haara'eera, sammuunsa haara'eera. Bara kana keessatti namni kun hojii akkasii hojjechaa jira. Isa duwwaa miti. Bara keessatti innillee haara'eera. Bara duwwaa miti. Namni illee fakkeenya nu godhata jechuudha. Saniif iyyuu jijjiirama baraa qofa ilaaluu hin qabnu. Wanti nuyi gochuu qabnu yoo jiraate bara kana keessatti namoonni gariin wanti jechuu danda'u jechuudha. Barri jijjiiramuun kun amantaa tokkoyyuu hin ilaallatu jechuudha. Saniif iyyuu namni kamiyyuu barri gaafa geeddaramu
bara qofaa lakkoofne darbuu hin qabnu hojiitti jijjiiruu qabna. Nu immoo bara sana keessatti maal hojjennaa, maal karoorsinaa, maal immoo fiixaan baasuu dandeenya, yoo maal karoorsine irratti milkaa'uu dandeenya jenne bara sana keessatti nuyi irratti hojjechuun kan keenya jechuudha. Saniif iyyuuti barri jijjiiramee duwwaa darbuu hin qabu yookaan immoo kalaandariin lakkoofsaa qofti jijjiiramee fi akkanatti keessatti hafuu hin qabnu jechuudha. Nullee sammuu keenya jijjiiruu qabna, hojiitti jijjiiruu qabna, karoora keenya isa karoorfanne sana fiixaan baasuudhaaf tattaafachuun nurraa eegama jechuudha. Saniif iyyuu waan tokko hojjechuudhaaf immoo karoorsuun dirqama nama tokkooti jechuudha. Bara haaraa keessatti maal hojjechuu hin qaba, maal immoo hojjechuu hin qabu, maal dhiisuu hin qaba, maal immoo dhiisuu hin qabu jennee sammuu keenya haaressuu qabna jechuudha. Nullee yoo sammuun keenya hin haarofne isuma kaleessa sana yaanna, waanuma kaleessa nama jibbina yoo ta'e har'as nama jibbina yoo ta'e lakkoofsatu jijjiirame malee nuyi hin jijjiirame jechuudha. Achuma jirra jechuudha akka dhagaan yoo achi namni kaasee sochoose malee hin socho'u miti. Dhagaan tokko keessumaa dhagoonni gurguddaanii achii ka'uu hin danda'ani jechuudha. Waan tokko jijjiirama irratti fiduu qabna. Sammuu keenya kana gara hojiitti yookaan immoo gara haaromsaatti deebisuu qabna. Namni sammuun isaa hin haareessine dhugaa dubbachuuf nama jechuun iyyuu namatti ulfaata jechuudha. Saniif iyyuuti ani akka kiyyatti sammuun keenya haara'uu qaba, ilaalchi keenya haara'uu qaba, hojiin keenya illee haara'uu qaba. Waanuma kaleessa sana hojjenne hojjechuu hin qabnu jedhaani. Waanuma eengadda hojjenne, waanuma bara darbe hojjenne hojjechuu hin qabnu jedha. Isinillee yaada keessan ilaalcha keessan jijjiiruun isinirra jiraata jechuudha. Maaliif nama kan jedhamneef akka waa yaannuu fi akka waan tokko itti xiinxallee ilaalluufi waan ta'eef iyyuu waan haaraa qabadhaatii bara kana keessatti kaayyoo haaraa qabadhaa deemaa isiniin jedha. Kaayyoo keessan saniif immoo jabaattanii hojjechuun isinirra jiraata jechuudha. Isa dura karoorfattanii jirtanii jabaattanii fiixaan baasuudhaaf, isa immoo gara fuulduraatti hojjechuudhaaf jettan immoo karoorfachaa sammuu haaraadhaan, ilaalcha haaraadhaan, namummaa sirriidhaan hojii keessan akka isin hojjettan asumaan isinitti himuu barbaada jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha sirrii hin qabani. Jireenya isaanii akkamitti akka ittiin oolfatan hin beekan jechuudha. Maaliif karoora hin baasan namoonni tokko karoora yoo baasan illee kanas qaba sanas qaba gadhiisaadha kan isaan deemani. Saniif iyyuuti nu immoo jechuudha ilaalcha keenyaa fi yaada keenya hundumaa sammuu haaraadhaan, yaada haaraadhaan, deemsa haaraadhaan deemuu qabna jechuudha. Gara fuulduraatti deemnee wanta harkaa hin qabne sana, wanta karoorsine isaanii galmaan gahuudhaaf jabaachuun nurra jiraata jechuudha. Saniif iyyuuti lakkoofsa baraa bichaan akka nutti hin jijjiiramne, nullee keessatti jijjiiramne waan hundumaan iyyuu nama haaraa taanee sammuu haaraa qabaanne, ilaalcha haaraa qabaanne akka darbinu isiniin jedha jechuudha. Kanuma isiniin jedha. Yoo waan haaraa tokko hojjechuu barbaanne sammuu haaraa hin qabnu yoo ta'e, kaleessa hin danda'u jenne yaanna yoo ta'e, lakkoofsi baraa kunis yookiis immoo barri 2015 keessatti ani kan hin danda'u, kuni naaf hin milkaa'u, akkas naaf hin ta'u jechaa turre yoo ta'e, baranas immoo isuma sana inni isuma barreen gaddaa sana jechaa baane sana jenna yoo ta'e rakkisaadha jechuudha. Nan danda'a ilaalcha ofii jijjiiruu jechuun wanta hin danda'u jedhan tokko, wanta hin ulfaata kun galma ga'u hin danda'u jedhanii dura yaadaa turan tokko yaada haaraatiin har'a nan danda'a, kana galmaan ga'uu danda'a, ani hojjechuu nan danda'a, galmaan ga'uu nan danda'a kaayyoo koo jenne wanta duraan hin yaadne tokko, wanta duraan hin dandeenye tokko nan danda'a jenne
ilaalcha haaraa qabaachuudha. Ofitti amanamummaa qabaachuudha. Wanta goonuu keessatti obsinu barbaachisa jechuudha. Ilaalchi keenya yoo haara'e nuyi bakka waan hundumaayyuu gochuu hin dandeenya jechuudha. Ani hin danda'u ofiin hin jedhina. Ani nan danda'a, ani gochuu nan danda'a. Waan hundumaaniyyuu ani nama guutuudha jennee of amansiisuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een of hin amansiisanii hin danda'u jedhu. Waanuma danda'an tokko waanuma hojjechuudhaaf humna qaban tokko hin danda'u jedhu. Saniif iyyuutii akka kanatti ilaalcha haaraa ofiif qabaadha, yaada haaraa ofiif qabaadha, deemsa haaraa ofiif qabaadha isiniin jedha. Kaayyoo haaraa, mul'ata haaraa ofiif qabaadha. Rabbi immoo isin haa gargaaru, hunduma keenya nu haa gargaaru jechuudha. Bara kana keessatti waan hundumaaniyyuu nama milkaa'u nu haa taasisu Waaqayyooni. Yoo Waaqayyo nama gargaare wanti hin danda'amne tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo fayyaa guutuu nuuf haa kennu, tokkummaa nuuf haa kennu, jaalala nuuf haa kennu, wal danda'uu, waliif jiraachuu, waliin jiraachuu nuuf haa kennu. Dhaloonni keenya amma afaaniin malee guutummaa guutuutti of waliif kenne waliif jiraachaa hin jiru. Waliif jiraachuus dadhabee jira jechuudha. Saniif Waaqayyo jaalalaaf tokkummaa nuuf haa kennu. Waliin jiraachuu, wal danda'uu, walitti obsuu, waliif obsuu nuuf haa kennu isiniin jedha. Isinan jaaladha, isinan kabajaa. Yoo dogoggora qabaadhee haasaa koo keessatti waan isiniin tolle yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa. Komentii keessan ilaalee waan hin dogoggore sanarraa deebi'ee anillee nama haaraa ta'uu barbaada jechuudha. Yoon dogoggore, yoon ilaalcha sirrii hin taane qabaadhe jechuudha. Kana isiniin jedha. Yoo isinitti tole share, like, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Waliin haa hojjennu isiniin jedha. Turtiin keessaa waan waliin ta'eef guddaa galatoomaa. Bara milkii isiniif haa ta'u, kaayyoo milkii isiniif haa ta'u, karoora milkii isiniif haa ta'u. Kana isiniin jedha. Egaa turtii gaarii naa qabaadhaa. Isinan jaaladha, isinan kabaja isiniin jedha. Bye bye.